Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya ilmaan keenya jaalatamoo qabsaa'ota haqaa hayyoota siyaasaa fi amantiidha. Hayyoota siyaasaa Oromoo hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyoota qabsaa'ota Haaji Jawaar Mohammad Dabbaalii fi Haaji Jawaar Mohammadii fi hayyoottiin haqa baasuu fi dhiiga Oromootii fi rakkoo nama sallamee baasuudhaaf deemtan rabbi jazakumullahu khayran rabbi isin haa gargaaru dura isiniin jedha. Amiin. Maqaan kiyya Sheekh Nasruddin Sheekh Mohammadii jiraataa Harargeeti ammoo quuqama qabsoo gaafa qeyrootti irraa kaatee ilaa gaafa hanga ammaatii isin deeggaruuf isin jala jira. Kuttoo taata biyya guutuutii wajjin ta'amma ammoo yeroo dadhabaa dubbachuu hin dandeenye kafiigee dheessuu hin dandeenye. awwaalame baaf takka rabbi haqa keessan kan dhokate rabbi haa baasu nagee rabbi isin haa godhu aboo qabsoo isin tikaata rabbi fiinxe isin haa baasu oolalootaa fi namni faayidaa qabu gaaf tokko nabiyallaa Muusaan akka ija rabbiin dubbateeni yaa rabbi ilmuma namaatiin na cinqee firraa narraa qabdiin irraa dhokannaa rabbi nakiyya subhaanahu wa ta'aalaa Muusaan dubbate nama kana anuma kaisaan uumeewu naqiisan jedhamne namni immoo namuma sadi dubbataa nama beekumsa qabu ka horii qabu ka bareedummaa qabu takka nama sadeeni saayina jiru kana hinaaffaa dubbatanii hinaaffaa bakkana godhatanii waa takka laalini jeje nama irraa faayidaa qabe namni dubbatu hin jiru kanaaf hayyuu keenya hayyoota siyaasaadhaa Haaji Jawaar Mohammad haqarra jirtaa qulqulfamoonni fi warri haqaa cuftinuu si wajjin jiran gufuu sin raa qabu ta'itti haate fiinxa si haa baasu haqaa wasi haa qunnamsiisan hara haqaarra si haa oofu waan itti laphaate hujii rabbi bakka haga waan itti haate tan galmaan geessaa fiinxa si haa baasu guyyaa jummaatiini nagayaa fi gammachuudhaan naajiraan bobbaagalaa isa warri harkoos Oromoonni sheerraa godhaati Jawaar Mohammad fi Dabbaal warra taraa amma haqa baasu kanaaf lappe isin cuftu gara koomii jaalaa isaan nagayaa Oromoonni salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh khayri guguddoo harkadhaa abbaan kana fuudhee nagee dura harkees qabsaawaa dhugaa haqarra tuntaa'u haadaanumaan belleef tokkummaa rakka hundaa'u jaa fiinxa dhaabaa nagaa naajiraadhaa assalaamu alaikum. Haji asirratti namichi kun eebba haadhaa moo eebba abbaa moo eebba rabbii qaba jettu kana akkasattuu barbaadee akkas biyya na hambaa seenee biyya mootummaa guddaa qabdu kana keessa seenee hattuu nama qaltu kana kan ifa baasee yakkamaa seeratti dhiyeessu kuni nama tokko ta'ee kam jettanii eebba haadhaa moo eebba rabbiiti jettu. Wallaahi kun akkana gaafa gartee nama sadi haa gara haadhaa keessatti ijoollee dubbate Iisaa fi Jureeji sajanii tokko qofaa dubbate muujizaa rabbiin Jureejii fi Iisaa kan rabbi kanneen eebba haadhaatis ni qaba namni kanaa kun namni nabiyyoota ta'es hamboota ta'es ooloota ta'eessaa warra haadhaaf toleetu muujizaa kanaa qaba namni kun hikmuma rabbii kanneen ijaazaa rabbii eebba haadhaa qabaa'e haqaan deema ammoo booddee keessa maal abiyye manaa maalii raayyooti mootii ta'uu harka jedhee abite hoolii nuti durumaanuu mootii isaa ta'uu akkanuma garraa ijaazaadhaa qaba ganaallee nuti illee Oromootti ijaazaa sii kannite Harargeen warri Shawaan namni haqaan Jimma warri haqaan deemu qubtinu sifaana jira Islaam sifaana jira karaa miishoota irraa darbu irraa tun nama cufaa fura gataati fiinxa silaa baasu nama haati eebba kan ta'e biin jedhamne kun eebbi silaa jiraatu bakka naagee hogguu viidiyoo ta'e kun sigarte siifii dharree jira salaamu alaikum laanjaatillee nagaa allaa jiraadhaa sayidii guyyaa jummataa taaptellee dhifumaaf qabamtee siifaan hayaatu ammoo nama faayidaa qabne kamuu kaatu dubbatu dhaggeeffattu hin dhaggeeffatin duraanuu dhaggeeffattu nama dubbatu calisanii bira kutuun imaana qabaachuudha uffee jabeessuun akkasumas imaana jabaatu cufa arra qaqqabamanii hidhamuudha garra boorummaa bu'aati gubbaarra baatee ni agarra gubbaarra siyaasuma inni Oromoo bintaa ba'u maqaa hamaa kan nu balleessu amantii keenya balleessu kan heera Oromoo balleessu hayxee kan uummanni baalaa gaaraan keenya silaa Oromoon kun ofii akkana gooti jenni waan fi balleessan gaafa harma muraa aanoleettiti talabee calanqoosi duraa kun deemtaa kana bakka itti goote bakka siyaa godhu bakka subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa aziiz yaa kariim yaa Allah
Baay'ee galatooma.